bahaatti hospitaala malkaa bal'oo irratti haasa'uudhaaf jiranna. Keessumoota keenya afeerraa kana firatanii asitti nu waliin argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nu dhuftan. Gaannoo eedan hedduu galatoomaa akka egeree miidiyaanis hedduu galatoomaa afeerraa nu gootaniif dhaamsa uummata biraan ga'uu deemnuuf hedduu ulfaadhaa isiniin jenna. Tole mee jaalata asirra haa eegalu baha Oromiyaadhaa yookaan aanaa malkaa bal'oodhaatti hospitaala akkamtu jira. Hospitaalli kuni namoota meeqaaf tajaajila laata? Maal isa barbaachisa hoo? Mee achuma haa eegallu. Galatoomsute hospitaalli aanaa malkaa bal'oodhaa hospitaala haaraa akkuma Oromiyaatti akka baha Oromiyaatti hospitaala guddaa ammaan tana ijaaramee amma jidduu tana eebbifamee sadarkaa mootummaatti gara qarshii miliyoona 500 olitti ijaaramee lafa guddoo irra jira. Aanaa malkaa bal'oo jaaja fi harawaaca jidduu jira. Jarjartuu fi bareeda jidduu jira. Karaa seentiraala irra jira jechuudha. Hospitaalli kun dadarii gaditti aanaa malkaa bal'oo kana hundaaf tajaajila akka kennuuf taa'utti lafa kaa'amee jira. Hospitaalli kun ammaan tana eebbifamee isa kanarratti wanni har'aan tana bakka tanatti argamneef yaamiinsa hawaasa keenyaa keessattuu hawaasa dhaloota malkaa bal'oodhaa bakka jiran addunyaarra jiran irratti isaaniif yaamicha dabarsuudhaaf akkuma beekamu Oromiyaa keessatti waggoota muraasa gahee jira. Warri dhaabbanni piroojeektii kuurii fi lammii riiliifiin meeshaalee fayyaadhaa hawaasa biraan gahu. Itti dhufnaa. Amma hospitaalli jeneraalli godina Harargee bahaa aanaa malkaa bal'oo keessatti argamu kun hospitaala guddaa ta'uudhaa fi dhiheenyatti birrii miliyoona 500 eebbifamuudhaa fi akkasuma naannoo dilaatti maqaan dhoofte saniif tajaajila laachuu irratti argama. Abdulaziz asirratti beeksisa dabalataa mustashfaan kun nama meeqa akka tajaajilu kanatti maal nuun jette? Baay'ee galatoomaa warri egeree miidiyaa carraa kana nu kennitanii asirratti nu dhiyeessuudhaaf galata baay'ee qabdanis ni jira. Akkuma beekamutti aanaan malkaa bal'oo aanota Harargee bahaa keessaa aanaa tokko haalli taa'umsa isaa achi bahaadha xiqqoo karaa guddaa Finfinnee deemu obboo keessa qaxxaamuree dadarii dabartee achi jira jechuudha gama jaajaa jirtu. Naannoonni san naannoo akkaan rakkina hamaa keessa ture haala adda addaa baroota dheeraadhaaf. Karaa makiinaa bareedaan hin jiru, hospitaalli hin jiru. Namni keenya jaaja gad dabartee naannoo bareedaa naannoo burqaa tattaraa jaamurraa waayyuurraa harawaaca irraa ka'ee dadardha jechuudha wal'aansaaf. Harawaaca illee hin jiru, buufata fayyaa harawaaca jiruu fi tajaajila jiru waluma fakkaata. Tajaajila guddaa akkasitti hin kennu jechuudha. Namni keenya diinagdee akka qabu kaanis gargaarsaan jechuudha. Akka erdaataa banan kanaan dadardhaqee wal'aanamaa kaanis achumatti yaaluma naannoo san jiru harkatee yoo lubbuun isaa baraaramuu dandeesses baraarama yookaan isaa amrii irra biyyoo dhufte akkasitti wanta ta'a jechuudha. Amma carraa guddaan dhufe. Carraa guddaan kun hospitaala malkaa bal'oo kana eega ijaaran waggaa 5 akkana lafuma taa'u jira. Tajaajila tokko hin kennu. Akkammoo assessmentii uummanni piroojeektii kiuriichi dhaqee godhetti hospitaala one of the best jedhan Harargee baharra. Hospitaala akka ijaaramisaatti itti nafne. Ammoo ijaaramuu qoftiin bu'aan qabu. Meeshaan jiraachuu qabu. Nama meeqa tajaajila? Tilmaamaan nama meeqaaf tajaajila laata? Tilmaamaan nama 300 tajaajila. Aanaa sanyii birallee dabalee aanaa masalaatis aanaa gola odaatis aanota naannoo sanii achi dhufuu ni dandeenye yaada. Tole tilmaamaan nama 100 tajaajilaa naan jette hospitaalli kuni eega ijaarame ganna 5 gaheetii jira. Maalin itti beesi birrii miliyoona 5 kuni egaa dhugatti naannoo sanii birrii miliyoona 500 akkasiimi? Hawaasni naannoo sanii gaammoo hospitaala naannoo sanatti argachuun bu'aa guddaa ta'ee haa argamu malee hir'ina meeshaadhaa qabaa haa. Meeshaa san argachuudhaafoo maaliif maal barbaachisa obbo Jaalataa? Akkuma beekamu Oromiyaa keessatti mootummaanis gargaarsa godha hanga danda'amutti ammoo gahaadhaa miti. Gargaarsi meeshaadhaa rakkina uummanni qabuu fi haalli meeshaa hospitaalota keessa jiru tajaajilli achi keessatti kennamu gahaa waan hin ta'iniif kun ammoo akkuma ijaaramettu
eebbifamuun isaatu amma gaa itti dhufna adeemsa keessatti sossoohinsa kanarratti xumuramee amma eebbifamee lafa dheeraa akkuma Abdulaziz kaasetti waggaa 5 dabre keessa kan ijaaramaa jiru ammoo xumuramee duwwaadha jechuudha. Amma tajaajila san guututti ammaan tana eebbifame mootummaan akka hojii eegaluuf isaanis tattaafira jiran mootummaan naannoo Oromiyaa biiroon fayyaa naannoo Oromiyaatis jechuudha. So hospitaalli kun wanni inni barbaadu amma gargaarsa gahaa kennuudhaaf meeshaa barbaachisa jechuudha. Meeshaan qabu duwwaadha. Meeshaa gahaa waan hin qabneef meeshaa san barbaachisaa. Kanaaf har'aan tana inni guddaan bakka kanatti argamneef isa kana hawaasa keenya biraan gahuudhaaf hawaasni kun hawaasa rakkoo keessa jiru jechuudha. Jalata achumaanuu sumaafin ammallee gaafii dhiyeessaa meeshaa barbaachisaa jenne. Duuba meeshaan suni eessaa akka argamtu yaaliin taasifamaadhaa jiru maali? Galatoomii akkuma beekamu dhaabbata piroojeekti kuur jedhamuutu jira noordi Ameerikaa kana keessa qubsumtaa Ameerikaadha. Akkasuma lammii reliif dhaabbata jedhamu jira Dr. Nuruddin, Dr. Obsaa fa'aa, Farahaan fa'aa warra kanaan gaggeeffamu jira. Oromiyaa keessa hospitaalota hedduu jeneraal hospitaalii hedduudha gargaaraa jiranii meeshaa geessaa jiran jechuudha. Hawaasa naannoo aanaalee jiranii hunda bakka walitti isaan sanii waliin gaggeessaa jiran jechuudha. Hospitaalonni tarree keessa galan liistiinsaa hospitaala hedduudha. Oromiyaa keessa bakki hin gahin hanga ammatti ga'aanaa malkaa bal'oo kana ammaan tana Abriil dabre kana keessa sossoohinsa nuti asii gooneen Abdulaziz jireenya Ameerikaa waan ta'eef achirratti information argatuudhaan yeroo hunda laalaatuma turre adeemsa meeshaa geessan kana. Meeshaa kontiinaraan asirraa hawaasni gatii qofa kafalee gatii noolii meeshaan ittiin dhaytu qofa kafala hawaasni naannoo sanii jechuudha. Meeshaa kana akka gartee gargaarsaatti dooneeshinitti kan kanu dhaabbata piroojeekti kuurii kana jechuudha. Piroojeekti kuurii kanaa waliin tahee waan kanarratti hojjetu warra lammii reliifii fi piroojeekti kuur kanaatu waliin tahee meeshaa kana hawaasa biraan gaha jechuudha. Meeshaan bakki irraa argamu piroojeekti kuur bira jechuudha. Meeshaa akkasitti argattanii jirtan jecha. Tole meeshaa argannee jirra. Meeshaa dhaabbata kuur jedhamuudhaan beekamuu fi lammii reliifiin meeshaan argamuu natti himati jira jalataanii. Meeshaan tuni konteenara meeqaa meeshaa isin barbaachiftu hoo kanaatu nu barbaachisa waan jiru ogeeyyoota fayyaa naannachaa jiran waliin qunnamtii tolfattanii meeshaan isin dhufee haala kanaan meeshaan qophaa'ee jira moo akkami isa kana takkanaa deebiftaa. Inni lamata meeshaa tana fuudhanii achiin gahuudhaaf faayinaansii barbaachisaa. Faayinaansiin kanaaf harkaa qabdanoo maaliif maaltu jira bileessi? Galatoom. Akkuma beekamutti waggaa dabre yeroo kana biyyaan tureen. Malkaa bal'oo dayyateen ture naannoo jaajaatis an dhalataa achii waan hin ta'eef achi deemeetiin haala jiru laalee mana barnoota akka duritti baranne laalee waa hunda laaleetiin gabaasa achirraa fidee dhufee diyaaspooraa koomunitii qabna malkaa bal'oo isaan kanaa wajji marii goone akkasitti marii isaanii wajji goone egaa mee waan dandeenyu godhuu qabne inneetti qunnamne Dr. Faraanii fi Dr. Nuruddinii fi Dr. Obsaa qunnamne isaantu waan kana fasiliteet godha. Haala jiru natti himanii jechuudha akkaataa wanti kun itti hojjetamu. Piroojeekti kuur jedhama USA keessatti argama heedkuwaartariin isaa Denverii. Meeshaa mana hamaa kana asii walitti qabee bakka adda addaa irra guuran. Biyya Afrikaatii fi biyyoota biraatiif arjoomanii. So nuti naannoo sanii dhalataan naannoo sanii wanti godhuu qabnu tiraanspoorteeshinii qofa baasuu qabnu meeshaa kanaaf. Marsaa duraa irratti immaas assessment jaaniiti ijaan dhaqanii ilaalan bakka san osoo meeshaan geessan. Amma Apriil dabre kana akkasii qindeessineetti dhaqanii ilaalan jechuudha. Simannaa oowwaa godhameef magaalaa Arbaacaatti hawaasni keenya bahee simatee viidiyoolee ni jira ragaaf agarsiisuu dandeenya. Akkasitti dabalataan dhaqanii ilaalan hospitaala sanillee dhaqanii ilaalanii qalleettiin nama adiidha taasifamte. Hedduu gaddan jechuun waan harkanirratti ayyootiin keenya bikkatti dhalan hin qaban. Ijoollee daa'ima amma dhalatte sireen keessa kan hin jiru. Footoolee kaaftee nu barsiifte jechuun waan adda addaa. Emerjensii namni tokko dhabamee yoo dhufe meeshaa tajaajila hin qaban. So haala hamaa akka ta'e eegalaan leebamuu danda'an piroojeekti kuuriin kun assessment report guddaa dhiyeesse. Assessment keessatti haalli naannoo sanii maal akka fakkaatu, haalli fayyaa uummataa maal akka fakkaatu, tajaajilli akkam akka fakkaatu, maal hanqinni akka jiru. Akkasii dokumentii godhanii waa hunda footoodhaa fi ragaa adda addaa wajjin meeshaas sirriitti hir'isanii jechuudha.
tajaajila gahaa kanuudhaaf meeshaa kana feessa. Jaanii waa hunda fixanii nu kennanii amma gaataraan teessanii isin waan itti gaggeeffamu jechuudha. Transportation. Sanarra dalagaa jiran waa haala meeshaan Jabuutii irraa itti baatu Haramaayaa Yuunivarsiitiitu fixaa jiran dhibbatti isin maallaqumatti geeffamu kana. Hanga doolaara 25,000ti. Tole. Akkas jedhanii akkasitti sanarra dalagu jirra amma. Okay, galatoon jalata amma gara kan gadeen dhufaa meeshaan gaamma achirraa wanni sila isaan barbaachisu gama ergame asii gaamma akka bilisatti himaa jirutti meeshaan qophaa'ee garuu maallaqa asii ilaa Jabuutii meeshaan ittiin dhayitu isin barbaachisa. Waan kanaaf qophootanii jirtan immoo kanarratti waamichi ati lammiilee naannoo saniitiif akkasuma uummata Oromoodhaatiif gootu jalata. Galatoomii gaafii hedduu barbaachisaadha. Wanni guddaan har'aan tana bakka tanatti argamnuuf isa kana jechuudha. Wanni takka gaafa argamte faayinaansiidha wanni sossootuun. Addunyaa tanarra meeshaan deemtu kun markabaan deemti gaanoolii isaa wanni hundinuu akkaataa itti deemuu qaba. Amma meeshaa kana argannee nooliis nurraa baasaa nu geessaa jechuun ni ulfaata. Hawaasa keenya bakka buunee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru waan hubannuuf har'a hawaasa keenyatti iyyatuudhaaf nuti akka dhaloota malkaa bal'ootti akka malkaa bal'oo diaasporaa koomunitii warra yeroo gabaabaa keessatti walitti dhufnee wal mari'anneetti waan kana sossoosaa jirrutti waan dandeenyu godhaa jira. Ammoo wanni kun humna teenya ol waan ta'eef ammatti waan meeshaa san galchuu yeroo waan wal jala nu geesseef yoo kam xiqqaate ogosti kana keessatti kan isaan nu qabanii meeshaa lafa jiru kana meeshaan kun meeshaa gatiin isaati hedduu guddaadha. Meeshaa ummataaf barbaachisaati jechuudha. Meeshaa ummanni meeshaa san dhabaaf wal'aansa dhabee takkaa hummoo qabaqaisanii haa ta'u hayaala bifa addaatiin ummanni keenya itti rakkataa jiru jechuudha. Meeshaa kana achiin gahuudhaaf hawaasni malkaa bal'oodhaa takkaa hawaasni Oromoo akka baha Oromiyaattis haa ta'u akkuma Oromottu namoonni itti dhaga'amu waan kana nu cinaa dhaabbatanii dhaloonni lammiin aanaa sanii hawaasa isaati achitti rakkataa jiru. Suudi Arabiyaa keessa warri jiru, Awurooppaa keessa warri jiru, Noorzi Ameerikaa keessa warri jiru, Saawuz Afrikaa warri jiru hundi isaatu warri dhaamsi kun bira gahe nu qunnamanii warra waan kana gaggeessu nuti namoonni sadi amma dursaa waan kana kan akka dhaloota malkaa bal'ootti gaggeessinu anaa fi Abdulaziizii fi Faamii nu qunnamanii bilbila keenya sideen asirra keenya nu qunnamanii wanni kun akka meeshaan kun kontiinarrii qophaa'ee jira. Kontiinarrii gara doolaara 35,000ti kan inni achiin dhaqu waan baha Oromiyaa kana asiin baha Oromiyaa waan Jabuutii dhiyaatuuf san ta'e gara silaa 40,000 38,000 oli meeshaan kontiinarrii tokko kattiin dhaqu. Amma isa sanirraa gaafa rakkoo sana arkanii waa hunda onna jaan waa xiqqoo waan sanirraa 25,000 wanni gaddeebiif namaatu nu gargaare jechuudha. Wanni kun amma maallaqa 25,000 ammatti nu barbaachisu jechuudha. Hawaasni keenya bakka jiru nutti dirmatee waan danda'u nu cinaa dhaabbatee warri dhaloota bakka biraalleen waan kana lammummaadhaaf oromummaadhaaf namummaadha akka namoomaattis nu cinaa akka dhaabbatu jennee yaamicha dabarsina. Galatame Abdulaziz. Yaanillee asirra waliin jiru. Uummanni keenya tokkuma qaba. Uummanni amma nuti yoo Harargee fudhannes Harargee bahaa fudhannus lixaas gaddeebinee aanayyoo gaddeebines nuti uummatuma tokko. Sirri. Aan amma fakkeenyaaf Harawaa yoon ta'e Haramaa irraa firaan qaba. Galamsoo firaan qabata. So ha galamsoo dhufuus ni gargaaran. Ha curootis ni gargaaran. Akkasuma gargaaraa turre jechuudha nuti aanaa biraatis gaafa meeshaa manaa kamaa kana gaggeessan jechuudha. So anis dhaabsiin qabu qaba. Uummanni aanaa biraatis ijoolleen aanaa biraa ta'a biyya adda addaa jirtu waan kana waan atattamaati wanni kun carraa guddaadha. Carraa amma argame kana akka nu cinaa dhaabbatan konteenara tokkoo miti 2-3 fe'iseetti qal'ittiin hoggaa asesmentii gootu hedduu guddaa hospitaallee. Haga 5 fe'iseetti konteenara. Haga 5 fe'iseetti amma tokko. hospitaala bira dabree ammaas buufata fayyaa ka Arwaacaatii fi ajaajaa jira ka bareedaa jira. Jarri kunillee meeshaan isaanii meeshaa jijjiiramuu qabdu jedhanii nutti himanii. So kanallee dabalataadhaan konteenara keessa isiniif naan nuun jedhan jechuudha. So kanaafuu itti iyyanna gaa hawaasa keenyatti nu bira dhaabbadhaadhaa innaan waan dandeessaniin. Tole Abdulaziz amma gaatiif jaalataan wanti natti himtanii naannoo sanitti meeshaan wal'aansaa hedduu irreen guddaan waan jiruuf achitti ogeeyyoonni fayyaadhaa warri naannoo san jiran meeshaa qoratanii as erganii asii meeshaan qophaa'ee konteenara silaa 5 isin barbaachisa.
ammoo dafanii uummata naannoo sanii lubbuu dhaqqabuudhaaf konteenerri tokko guutamee nooliin inni asirraa amma Jibuutiidhaatiin gahu doolaara 25,000 gaafatamtanii jirtan waan ta'eef gaa asirraa amma Awurooppaas warri jirtan Jarman biyyoota Awurooppaa guutuu Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, biyyoota Arabaa hamma South Afrikaadhaatti warri jirtan hundinuu hospitaala malkaa bal'oodhaatiif akka dirmatan anis dhaamsa gama kiyyaa dabarsuudhaan barbaada. Saniifuu amma akka jaalataan nu himatti namoonni akka koreedhaatti jirtan jaalataa Faamii Abdulaziizii telefoona keessaniis ganaaf tarreessitanii kanarratti ammallee dabalataan jaalataadhaaf hin takka hiree kannaa itti aansee Abdulaziiziin ammallee hiree kannaa akkasii dhaamsa itti maayyiidhaa daddaffiidhaatti himmaas emerjensiidha wanna kun lubbuu namaa dhaqqabuudha. Namni arra lubbuu namaa takka baasee akka nama jiraachiseeti. ومن أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا جامي ربي سنيف نما تكو أشت لبو برارو يجون أجري ربي برات اللي قدو وانت هدف ومن خني دفي لان دفي كدربتو كبرتي جلتا قالتهم مالف وني كل إما لبوتي يجون gargaarsi bifa adda addaa qaba dhimmi lubbuu gartee dhukkubsattee haakama dhayxee wal'aanamuu hin dandeenye baraaruudhaaf meeshaan san achitti argamee akka meeshaan kun bakka san ga'ee hawaasni kun baraaramuuf hawaasa rabbi malee ilma namaarraa waan takka hin qabne beene jechuudha. Akkuma aanaa malkaa bal'oo akka baha Oromiyaattis ta'e lafa seenaati lafti tun lafa seenaati hawaasni isaa hawaasa Oromummaa irratti haa kaaba jiraatu, haa kibba jiraatu, haa lixa jiraatu, hawaasa hunda dursa kannee fi kabira dhaabbatu. Qabsoo Oromoo keessattis bakkuma hundatti hawaasni baha Oromiyaadha. Hawaasa haga irratti ifi deebi'ee gad ifin jaarine haga hawaasni Oromoo bakka biraa jirulleen biyyoota addunyaarra kan jiranis if gurmeessan jechuudha. Dhimma Oromummaatiif dursa kannee hawaasa haga ammaatti faca'ee jiru jechuudha. Hawaasni malkaa bal'oodhaa keessattuu jechuudha. Hawaasni kun ammaan tana walitti qaqqabamnee wanni dhimmi kun sila akka hedduminaatiin takkaa'u ammoo akka jiraachuutiin waan kana dadhabneetiif dhimma hatattamaa ta'eeti wanni kun rakkoo dhimma lubbuu waan ta'eefi walitti qabamuun keenya amma dhimma kanarratti waan ta'eef amma walitti dhufne jechuudha. Lafatti waa godhannee lafa waa qabaanneeti akka hawaasni bakka biraa torbaan tokko lama keessatti ji'a tokko keessatti waan kana qopheessanii waan duraa walitti dhufanii jiraniif waan kana godhan nuti ammoo inni kun bu'uura waan ta'eef amma iyyata dabarsine jechuudha. Hawaasuma malkaa bal'oo ta'e dhalataa malkaa bal'oo ta'e isa Suudii Arabiyaa jiru isa Jarman jiru isa Ameerikaa jiru Awustiraaliyaa jiru addunyaa guutuu keessa jiru Saawut Afrikaa jiru kun dhimma kana quban qabu jechuudha waan deemaa jiru kana gama miidiyaa kana wanni dhufneef hawaasa kana gurra buusuuf jechuudha waan kana hawaasni kun namni dhaamsi kun bira gahe arra miidiyaa mana hunda jira jechuudha akkasuma hundi isaanii egeree miidiyaa sooshaal miidiyaa addunyaa kanarra jira jechuudha wanni waan kana goone hawaasni kun bakka jiru adoo yerootti hin kanneen dhimmi kun dhimma lubbuu waan ta'e akka waan kana hatattamaan nu bira dhaabbatanii akkaataa itti maallaqa san meeshaa san biraan gahamu ergamus qopheessinee jira haalli qophaa'ee jira xumuramee jira maallaqa qofa erginee yeroo gabaabatti meeshaa san hospitaala haaraa amma eebbifame kana san biraan gahuudhaaf akka nu cinaa dhaabbatan jenneeti asumaanuu irra deebinee dhaamsa dabarsina keessattuu dhaloonni malkaa bal'oo bakka jirtanitti jechuudha. Hawaasni Oromoo habiraatis maaliif ollaan ni dirmata waliif kun dhimma lubbuuti akkuma akka Oromootti Oromoo biraas dhaabbataa turre akka hawaasa malkaa bal'ootti dhaabbataa turre boruus dhaabbachuuf teenya har'ammoo gargaarsa isaanii barbaanna warri jaaramee jirus akka nu cinaa dhaabbatan bakka jiranitti san barbaanna saniifuu. Kana kan jaarata. Tole Abdulaziz fudhummaa hamaayyiidhaa dhaamsa maayyii fi ergaa maayyii. Ayya galatoomi. So waa'ee project Curie kun gargaarsiisaan godhaa turan nama hundaaf ifa waan haaraa miti jechuun kun. Aanaa baddannoo fudhannee aanaa dadaree fudhannee sagalamsoo fi ciroo isoo fudhannee hospitaalli isaanii hundi argatee jira gargaarsa kana. So namni keenya kan diaasporaa ni beekama waan kana waan haaraa miti jechuudha. So gargaarsaan malee akka hin taane ni beekama wanti kun. So gargaarsa walootiin jechuudha. Nam tokkotti hedduu ulfaataa ammoo namni hedduu garagaraa yoo itti hirmaate waan kana waan laafatti silaa uummata keenyaaf dhaqqabuu dandeenyu jechuudha. Nuti gaba keenyaan tattaaffiitti jirra. Akkuma diaasporaa xiqqaanullee lakkoofsa keenya itti jirra amma deemnee jira tokko akka karaa walakkaa illee deemnee jirra. Haruma walakkaa fi kana gargaarsa barbaannaa jechuudha. Kaalellee walgahii qabaachaa turre
waan takka akkasitti namurraa hoo pileejii guuraa turre gargaarsa waan kuma xiqqaa tokko mee karaa kana dabarsaa jennaan warra dhaggeeffatuun. Tabiraa wanni hin jiru lakkuma nuti amma xiyyeeffannaa biyyatti uummata keenyaaf kennin hospitaala irratti haa ta'u karaa irratti haa ta'u barnoota irratti haa ta'u hangasuma takka mootummaan achi jirus xiyyeeffannaa kennaaf. Amma fakkeenyaaf eega nuti eegallee kana hospitaalli duwwaa ta'u san meeshaa tokko itti galchuu eegalan deebisan akka dhageenyetti jechuudha. So kun maalirraa dhufe amma socho'ina keenya irraa dhufe kanaafuu amma konteenarri asii deemu kun akka nutti himametti gatiin isaa doolaara 400,000 hin ta'u oli. Doolaara Ameerikaatti. Qarshii Itoophiyaatti yoo garagalee qarshii miliyoona 70 oli. So wanni kun qabeenya guddaadha gatii itti fe'amu wajjin wal bira qabamee ilaalee gatii waa xiqqoo jechuudha maaliin itti fe'amu kun. Tajaajila inni kan nu wajjin robbanna fiita inni kan nu wajjin. Kanaafuu nuti dirmadhaa jennaan ga'u uummata keenyaan. Wanni kun waan atattamaati. Linkii illee qabna linkii Project Curie jira. Maallaqni namni kun nu warjoomu nam tokkotti hin kennamu harka namaan seenu. Maallaqni kun directly wanta irra seena jechuudha. Linkii Project Curie seena achuma dhaqa uummata bira dhaqa. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Fahmi Ahmed Yusufi dhalataa aanaa Malkaballooti. Dhaladhee kan guddate jaaja ta'us kan ittiin guddate magaalaa Haraacaatti kana beekanii. Lachuutu na beekanii hundumaafuu akka aanaatti biqiltuu dubbadha jecha. Dhalattoonni Malkaballoodhaa fi akkasumatti jaalattoonni Malkaballootii fi ollaan Malkaballoodhaa akkuma jirutti hirmannaati isinirraa barbaannaa. Hirmannaan kuni gargaarsa hospitaala aanaa Malkaballoodhaa haaree amma ijaarame kanarratti gargaarsa NGO'n teenya akka kannaatti nu kennite gargaarsa tiraanspoortii Ameerikaa irraa kaafnee hanga aanaa Malkaballootiin geessinu nu gaafatanii meeshaan bilaashii jecha meeshaan bilaashii nu dhufte maallaqa guddaadhaanii $400 oli akka Abdulaziz ibsetti waa hundaa na dura ibsee jira sanumarratti dabaluudhaan dhalattoonni aanaa Malkaballoo kan Eeshiyaa keessa jirtan Awurooppaa jirtanii fi Noorzi Ameerikaa lachuu keessa kan jirtan akka nutti hirmaattanii nutiinis waan dandeenyuun nutis hirmaannaa jirra kan inni itti argamu Kanaadaa magaalaa Kalgaariiti jecha. Tole Obbo Fahmi Abdulaziz jaalataa sabaa hospitaala aanaa Malkaballoodhaatti ijaaramee meeshaa dhaba jiraachaa jiruuf deeggarsa gaafachaa jiraachuu keessaniif waamicha dhiyeessitaniitii jirtanii akkasiin nagaan turan.